Torban sadii dura abbootiin gadaa Karrayyuu yoo xiqqaate 14 ta'an ajjeefamuun isaanii dhaga'amuun booda uummata biratti dheekkamsi ka'ee ture. Amma aangaa'onni mootummaa lama ajjeechaa abbootii gadaa Karrayyuu kanaaf ajajni kan kenname hooggantoota mootummaa naannoo Oromiyaa keessa jiraniin ta'uu akeekaniiru. Kun ammoo ibsa mootummaan kanaan dura ajjeechaa kana waraana bilisummaa Oromoo kan mootummaan ABO Shanee jedhee waamutu raawwate jechuun baasee ture kan faalleessudha. Waa'illi keenya ammayyuu tana kan aangaa'onni jedhanii fi ibsa bahan irraa gabaasa qixeesse qaba. Hoogganoonni waa mootummaan naannichaa ibsa baaseen faallaatti badii kana keessa quba mootummaatti kan qaban lamadha. Tokko ministeera deetaa ministeera nagaa fi miseensa caffee Oromiyaa obbo Taayyee Danda'a yoo ta'an kan lammataa miseensa paarlaamaa Itoophiyaa Dooktar Angaasaa Ibraahimi. Lamaanuu yeroo jalqabaaf filannoo biyyaalessaa ja'affaa booda paartii biyya bulchuu bakka bu'uun miseensa qaama seera tumuu ta'an. Dubbii himaan duraanii paartii badhaadhinaa Oromiyaa obbo Taayyeen fuula feesbuukii isaanii irratti irra deddeebiin hooggansa Oromiyaa qeeqaa fi himataa turan. Dilbata darbe kan isin shiftaatti ergitanii ficcisiiftan kan abbootii gadaa irraa ajjeeftan jechuun qaama ajjeechaa kana duuba jira jedhan ifatti himataniiru. Dubbiin isaanii kun kan hooggansi naannichaa ajjeechaa raawwateef isa dubbataa ture irraa addadha. Miidiyaa hawaasummaa gubbaa sochii taasisaniin kan beekamanii fi miseensa paarlaamaa kan ta'an obbo Angaasaa Ibraahimis yaada wal fakkaataa kennan. Rakkoo hooggansa sadarkaa naannoo jiru as ba'anii miidiyaa hawaasummaa gubbaa yeroo dubbatanitti akkaataa abbootiin gadaa Karrayyuu itti ajjeefamanis waan quba qaban himaniiru. Ajjechaan Karrayyuu wajji wal qabattu tana mana asistu jechuudha. Tana mana asistu. Dhugaadha. Shira hojjetamee jira. Akkatti hojjetamee jira. Karrayyuun dibicha qalatteeti halkan guutuu du'aayiksii karaa sirna kabajattuutiin godhattee dhiiga addarra godhattee halkan guutuu wanta jechaa bulan. Gaafa 22 ganama poolisni dhaqee isaan marsee jechuudha. Sababni poolisni dhaqeef ijoollee shanee nama lama. Kan poolisatti kijiba himeetu poolisni san fudhatee ijoolleetti dhaqee jechuudha. Sadaasa 22. Gaafa 22 gizeetti dhaqan nama 39 qaban jechuudha. Nama 16 bosona basaqqee jedhamu geessaniiti jilbiiffachiisanii naasuu malee ajjeesan jechuudha. Eega qabamee namni maaf ajjeefama? Hidhuun osoo danda'amu, mana murtii dhiyeessuun osoo danda'amu, sababni ajjeefamuuf maal? Nam 16 jechuudha. Dhugaan tanuma. Lamaatu kana keessaa bahe kan ajjeefamin. Lameen bahe kana kan lubbuun bahe kanaatu dhugaa tana baase. Maal jaa jechuun abbaan silaa waan kana gaggeesse. Osoo nama 39 guutuma qabdan sanuu akka jirtu cicci gootanii osoo akkas gootanii bakka takka fixxanii oduun turarraan tana kaatee mootummaatu abbootii gadaa Karrayyuudhaa ajjeesee tayyattutuun nutti kaatu turtee hambisuu keessanii sirrii miti jaanii ijoollee poolisaa komatan jechuudha. Shaneedha jaanii akkas godhan. Jarri shanee miti immoo uummata Oromooti. Hoggansa waan hojjetu hin beekne haantummaa saba isaan qabne. Dhugaadhaan hooggansa mataarra taa'ee akka kana hojjeturra qabsaa'uu baannaan rabbiinuu na gaafataa jechuudha. Dubbiin qondaaltota lamaanii keessumaa kanneen ajjeechaa jalaa miliqan irraa inni odeeffatu isaanii Dooktar Angaasaan dubbatan odeeffannoo BBC nama dura yeroo ajjeechaan abbootii gadaa Karrayyuu irratti gabaasa hojjetu argateen wal sima. Dubbii isaanii booda qaamni mootummaa asbee deebii irratti kennee hin jiru. Kana dura mootummaan naannoo Oromiyaa ajjeechaa kana kan raawwate hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo kan mootummaan ABO Shanee jedhee waamu ta'uu ibsa baaseen beeksiseera. Xumura torban darbe dhimma ajjeechaa kana hoogganaa biiroo bulchiinsaa fi nageenyaa Oromiyaa obbo Shaafii Huseen gaafadheera. Garuu jiraattonni mootummaa jedhu. Shanee raawwate. Akkamiin raawwate Shaneen achi jira? Biyya gooluudhaaf jira qabatamaadhaan aanaa sana. Aanaa Fantaallee moo eessa? Biyya gooluudhaaf mootummaan akka inni uummata biraa qabatamaadhaan gochuudhaaf gocha shiraan dabalameedha. Saganteeffamee karoorfamee qindaa'aadha. Akkamitti raawwate jechaan sun? Inni kun qorannaa poolisiiti. Poolisii qorataman akkasiti. Inni dhugaa garuu jiraattotaa fi maatii namoota ajjeechaa sanaan maatii of biraa dhaban gaafannaanii kanneen ijaan argan dabalate jechuudha. Hojjettoota yookiin immoo qondaalota mootummaa himatu humnoota nageenyaa mootummaa jechuu kooti. Mootummaa akka himatan mootummaa akka shakkanu humna badii kana raawwatatu dursee olola gadhiisi dursee dandaa gadhiisi gocha kanaan akka hin shakkamne gochuudhaaf. Kana dura waraanni bilisummaa Oromoo mootummaan galmee shororkeessummaatti galchee fi addi bilisummaa Oromoo obbo Daawudiin hoogganamu ajjeechaa raawwateef mootummaa himatanii. Abbootiin gadaa Oromoos kana dura ajjeechaa miseensota abbootii gadaa Karrayyuu irratti raawwate balaaleffataniiru. Abbaa gadaa Kadir Hawaas dabalatee tuutni abbootii gadaa ajjeefaman miseensota gadaa Michillee kan dullachaa yoo ta'an gadaaf godaananii bakka Kaarra jedhamu qubatanii turan.